har'a wanta baay'ee na dhibe tokko isiniif qooduudhaafan as ba'e. Egaa baay'een keenya akkuma beekamu biyya Itoophiyaa kana keessatti karaa kaabaaf karaa lixaa keessumaa akkasumas immoo karaa kibba biyya kanaa lolli guddaansaa waggoota 3-4 adeemsifamaa akka turee fi akka itti jiru beekamaadha. Haa ta'u malee dhiyeenya kana waliigaltee mootummaan lola gara kaabaa jiru qabbaneessuudhaaf dhaaba lola sana geggeessaa jiru wajjin marii taasifameen waliigaltee uumameen yeroodhaaf lolli gara kaabaa jiru gara dhaabbachuu ga'ee jira. Haa ta'u malee miidiyaaleen biyya kanaatis ta'e biyyoota gara biraa akka gabaasanitti lola gara kaabaa qofa irratti gara nama miliyoona tokko namoota nagaa dabalate dubartootaaf ijoollee daa'imman dabalate gara namni miliyoona tokko lubbuunsaa akka darbetu dubbatama. Lola sana keessatti namoota nagaa namoota ofirraa ittisuu hin dandeenye dabalate aangawoonni siyaasaa gurguddoon biyya kana bakka bu'anii dippiloomatii gurguddaa ta'anii biyyoota gara biraa keessatti hojjetaa kan turan akkasuma biyya kana keessatti aangawoonni gurguddoo waggoota 20f isaa oliif taayitaarra turan lola sana keessa akka gaaga'aman beekamaadha. Haa ta'u malee lola kana keessatti lubbuun hammi kun erga darbeen booda amma waliigaltee irra ga'anii jiru. Waliigaluun hin danda'ama erga ta'eeti lubbuu hammi kun utuu hin darbiin fuula dura maaliif waliigaluu hin danda'amne? Waan deebinee xarapheezaa irra teenyee yookaan teessuma irra teenyee waan furuu dandeenyuuf makiinaa marfii taankii fe'eerra yaabbachuun maaliif barbaachise? Lubbuun hammi kun dhiigni hammi kun dhangala'uun maaliif barbaachise? Ani baay'ee kan na dhibu deemee dhuma irratti teenyee haasofnee rakkoo kana furuun kan danda'amu erga ta'e lubbuun hammi kun amma darbuutti dhiigni hammi kun amma dhangala'utti adeemuun maaliif barbaachise? Egaan darbeera waliigalteen kun uumamee lolli kun dhaabbachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Haa ta'u malee garuu gara lixa biyya keenyaa keessatti lolli adeemsifamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lolli gara kaabaa jiru kun dhumni isaa mariidha erga ta'e inni gara lixaa deemee marii ta'uun isaa hin oolu jedhee yaada. Kanaaf piliis waan boriif taan teenyee irratti mari'annee mariidhaan xumurruuf dhiigni namoota nagaa, dhiigni daa'imootaa, dhiigni dubartootaa warrumti hidhatanii lola jiran iyyuu dhiigni isaanii gara malee akka hin dhangalaanetti maal ta'a gara xumuraatti yoo finne? Deemee eenyuun immoo akka hin dandeenye lola gara kaabaa ture irraa baruu dandeenya jirra jedhee yaada. Inni gara lixa Oromiyaa kunis eenyuun mo'achuu akka hin dandeenye agarsiiftuu baay'een ol ka'anii mul'achaa jiru. Waan boriftaan gara xarapheezaatti dhufnee haasofnuuf kanarra dhiigi nama nagaa, dhiigi nama tolaatu dhangala'uudhaa baate namoonni yaala dhabaniitu dhumuudhaa baatanii barattoonni mana barumsaa isaanii irraa dhorkamanii mana keessatu deddeebi'uudhaa baatanii sini galee lixa Oromiyaa keessatti magaalota baay'ee keessatti baadiyyoota dabalate teeleekoominikeeshiniin sirriitti hojiirra oolee hin jiru, ibsaan sirriitti hin jiru, manni yaalaa baay'een isaanii qoricha hin qabanii, baankonni iddoo baay'eetti cufamanii jiru, barattoonni mana barumsaa irraa dhaabbatanii jiru, hojjetoonni baay'een hojiirraa ari'amanii yookaan immoo gabatee hojii isaanii irraa dhaabbatanii jiru. Gaaga'ama diinagdee, gaaga'ama siyaasaa fi hawaasummaa hedduutu adeemsifamaa jira. Waan boriif taan teenyee mari'annuuf gaaga'umsa kanarratu itti fufsiisuu baannee tu gara mariitti dhufnee gara xumuraatti finnee gaarii ta'a jedhee yaada. Namoonni dubbiin kun akka hin furamneef akka itti fufee jiraatuuf fedhii mataa isaanii qabaatan yoo jiraatan dhiigi nama tokko gar malee gaafa dhangala'u namni yoonnaas hin dadhabe Waaqayyoo irreessaa ol kaasuunsaa hin oolu. Namni dhiigni isaa akka dhibaayyuutti dhangala'aa jiru kun nama akka bifaaf fakkeenya Waaqayyootti uumamedha. Waaqayyo immoo namni akka bifaaf fakkeenya isaatti uumame dhiigni isaa gara malee gaafa dhangala'u calluma jedha jennee yaaduun keenya gowwummaa keenya isa guddaadha. Piliis gara sammuu keenyaatti adeebinuu horaa bulaa.